Maayinni atoo fuulli keessa irra miti rakkootu jiramu. Rakkoon jira baay'een dhiphachaa jira beektaa kanaaf hin ganama kanaan bilbileessuu waamee. Maal rakkoon kee? Maal rakkatte? Jaalallee koo beektamti Leellisaa ishee propose gochuu barbaade bifa addaatiin immoo gochuu barbaade beektaa bifa kanaan dura ta'ee hin beekne sanaa dheensi mariisisuu baay'ee na dhiphise. Propose gochuu? Kaadhimachichi keeti? Kaadhimachuudha. Isa si mariisisuu barbaade tokkoffaa gidduu kana isuma yaadaa ture beektaa baay'ee na dhiphise bifa addaatiin gochuu barbaada bifa kanaan dura namni hin beekneeni. Sana ini ati immoo yaadan dhabee mana sosiyoone. Yoo bifa addaatiin maaf bifa aadaatiin yoo goone kana maal rakkoo qaba bifa aadaatiin goone yookaan immoo. Inni immoo adeemsa isaa dheerata beektaa tokkommoo wanta aadaa kun xinnoo ishee booddeetti hafeera. Lammaffaa immoo yaadime maaltu jira dhan beektaa kan aadaa sana keessa. Jaarsummaa ergatta isaanis kanatti yaadanii biqila naqanii maal jedhanii diduu yuu danda'u moo dhan gaafa biqilli biqiluu didu. Ani immoo ishee wajjin gargar ba'urra beektamti ejjennoon qabu ishee irratti. Kanaafuu mee yaada biraa yaada kanarra fooyya'aa ta'e naa barbaada. Baay'ee mana beeku. Tole maaf akkasiin goone? Tole mee natti maaltu jira? Maal goona seef? Boorga nama bareedaan naannoo mooraa isaanii deemnee yeroo isheen babbareeddee boorsaa ishee baattee baatu ati immoo dudduubaan deemtee boorsaa ishee harkaa buttee jalqaba garuu fuulli kee akka mul'annetti akka fakkaatu haguuggatteetti deemta. Yeroo boorsaa ishee irraa buttee fiigduu ani immoo karaa garasii dhaabbadhee akka hattuutti si fakkeesseen si dhiitaa si kabalaa fuudhee deemee ishee bira yeroo ga'u jilba kee dhahee si jilgeenfachiisa. Ati immoo yeroo sana soorattee boorsaa kee keessaa qubeelaa baastee propose gootaanii jechuudha. Wayo! Malo namni naannoo kana hin jiru. Malo naaf hirmaadhaa. Leensa anattuu miti bifa addaatiin propose gochuuf jedheen hiriyaa koo hojii walii galle kana qopheessine garuu akka yaade ta'uu dide. Bareeda jaala hojjecha lubbuu kee kennuu akkati dandeessu bareeda maaltu kana hundatti si dhamaasee tole bareedaa kusti kan Sin jaalle. Obsa maanni maal ta'e? Obsa maanni dhuguma yoo bifa addaan propose goote ka'ee mana yaadaan si geesse. Ajaa'iba rabbii. Maal.